Jirtu hordoftoota tiyyaatii har'as viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufeera. Har'a immoo faayidaalee baalzinii irraa argannu isiniif fidee dhufeera. Baalziniin akkuma beektanitti duraan irraa jalqabee wantoota miidhagina namaa tolchan keessaa tokkodha. Yeroo tokko haala fayyadamiinsa irraa kan ka'e baalziniin nuuf tasmaamuu dhabuu danda'a. Baalziniin guyyaan dibachuunis hin gorsamu jechuudha. Baalzinii faayidaalee baalziniin irraa argannu xiqqoo isiniif ibsuuf dhufeera. Warri tiyyaa tiiviif haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara chaanalii kiyya dabalamaa isiniin jedha. Tokkoffaa faayidaalee baalzinii irraa argannu jechuudha. Gogiinsa yookaan immoo walitti butamuu gogaa ni dhorka. Baay'inaan meeshaa dhiquuf ta'ee wantoota garaagaraa bishaan keessatti yeroo dheeraaf yoo dabarsine harki keenya goggoguu danda'a. Akkasumas salphumatti walitti butamuu danda'a jechuudha. Kuni akka hin taane galgala gara hirribaa deemuun duratti harka keenya saamunaan erga sirriitti dhiqanneen booda baalzinii dibannee rafuu fi ganama akkuma kaaniin saamunaan dhiqannee harki keenya akka goggogee walitti hin butamne gochuun kan hafeerraa akka harki keenya laafaa bareedaa ta'uuf nuuf gargaara jechuudha. Maffaan immoo rifeensa hin barbaachisne yeroo ofirraa haadnutti erga haadnee geessineen booda yooma san baalzinii dibachuun qaama keenya irratti wantoota akka hoosisuu wantoota xixiqqoo gurraachaa fi akka shif hin jenne qaamni keenyaaf nuuf gargaara jechuudha baalzinii dibachuun. Maffaan immoo nyaara keenya guddisuu fi nuuf gargaara. Nyaara keenya haphate yoo ta'e haaluma salphaan mana keenya keessatti baalzinii argamuun fayyadamuun nyaara keenya akka guddisuu fi akkasumas gurraachessuu baay'isuu ni dandeenya jechuudha. Galgala gara hirribaa deemuun dura baalzinii xiqqoo harka keenya irratti godhannee nyaara keenya dibachuudhaan ganama akkuma kaanee saamunaa fi bishaaniin dhiqachuu ni dandeenya. Nyaara guddisuu fi baay'isuuf mala salphaa kan ta'ee fi bu'aa qabeessaadha jechuudha. Afraffaan meekaappii gadhiisisuu fi meekaappii gadhiisisuu fuula keenya irratti fi ija keenya irratti miidhagina jennee kan dibanne yoo gadhiisisuu rakkanneef yeroo sanitti yookaan dhiqachuu yoo nutti hin tolle ta'e baalzinii dibachuudhaan huccuu qulqulluu yookaan immoo xixiinsuuta jennee salphumatti gadhiisisuu ni dandeenya jechuudha. Afaan immoo qeensa bareedaa yookiin immoo qalamii qeensaatiin qeensa gurraacha addeessuuf akkasumas sababa bishaanii fi wantoota garagaraan qeensa caccabuu akka hin caccabne nuuf gargaara. Galgala gara hirribaa deemuun duratti qeensa keenya yoo qalamii kan dibanne ta'e qalamii sana ofirraa balleessineetiin qeensa qulqulluu irratti dibachuu qabaanna jechuudha. Baalzinii erga dibanneen booda xiqqoo goonee maasaajii gochuudha. Akkasumas bulchineetiin ganama saamunaan dhiqachuudha. Qeensi keenya akka hin caccabnee fi akka hin goggogne akkasumas qeensa gurraachateef bareedaadha. Jaaffaan fuula bareedaa fi ifaa akka qabaannu galgala gara hirribaa deemuun duratti saamunaa fi bishaaniin erga fuula dhiqanneen booda osoo baalzinii dibannee ganama akkuma kaaneen bishaanii fi saamunaan dhiqannee fuula bareedaa fi akka laafaa nuuf ta'u nuuf gargaara jechuudha. Asirratti baalzinii guyyaa fayyadamuun hin gorsamu. Duratti akka jedhetti harkaa fi nyaaraa fi akkasumas fuulaaf baalziniin kan dibachuu qabna jechuudha. Baalzinii guyyaa yoo dibanne faayidaa isaarraa miidhaa isaatu caala waan ta'eef akkasumas fuula keenyas nu gurraachessuu waan danda'uuf baalzinii yeroo dibanne yeroo maraa galgala dibachuu qabna jechuudha. Baffaan immoo miila bareedinaa fi laafaa akka nuuf ta'u nu fayyada. Miila keessattuu babbaqaqee goggogee kan jedhu wantoota mana keenya keessatti ofirraa dhorkinu keessaa tokko baalzinii dibachuudhaani. Galgala rafuu keenyaan dura miila erga dhiqannee booda baalzinii odoo jala miila keenyaa san kan baqaqee jechuudha. Erga isa dibanneen booda peestaalii itti hidhuun akkasumas bulchanii ganama akkuma kaaneen saamunaa fi bishaaniin osoo dhiqannee guyyaa 15 keessatti miila bareedaa fi laafaa akka nuuf ta'uuf nuuf gargaara jechuudha. 8ffaan immoo urgooftuuf yeroo dheeraaf akka nurra turu yoo barbaanne iddoo urgooftuu dibannu sanitti yookaan shittoo kan jedhamu san jechuudha. Iddoo sanitti baalzinii dibannee achirratti osoo urgooftuu
dibannee urgooftiin sun akka nurra turuuf nuuf gargaara. Afaan immoo akkuma hundi keessanii beektanitti hidhii goggoddee laaffisuuf akkasumas bareechuuf nuuf gargaara. Baaziliiniin keessattuu laaffisuudhaaf yeroo gannaafaa hidhiin keenya yeroo goggogu osoo galgala dibanneetiin akkasuma bulchinee ganama ofirraa dhiqnee hidhiiteen akka laaftee hin babbaqanneef nuuf gargaara. Baaziliin faayidaalee garaagaraa qaba. Namoonni garii baaziliinii rifeensaaf akka bareedaa ta'e himanii innis dhugaadha. Rifeensa goggogaa yookaan isa uumamaan kardaadaa jennu sani isa akka nuuf laaffisuuf nuuf gargaara jechuudha. Garuu baaziliiniin amala buqqee keenya irratti qabachuu ni qaba furdaa waan ta'eef jechuudha. Rifeensa keenya guyyaa yoo dhiqachuu baanne buqqee keenya osoo tuqsiisuu baanne bareedaadha. Baaziliinii yeroo dibachuu barbaanne buqqee keenya osoo hin tuqsiisin xiqqeessine osoo rifeensa keenya qofa odoo dibanne akkasitti bareedaadha isiniin jedha. Sababni isaas buqqee keenya yoo tuqe sammuun keenya cufamuu waan danda'uuf rifeensi keenya akka bubuqqa'u ni godha jechuudha. Duratti akka isiniin jedhetti baaziliinii guyyaa dibachuu hin gorsamu. Akkasumas dibannee aduu keessa bahuu hin qabnu. Viidiyoo kanarraa akka fayyadamtan abdiin qaba. Yoo jaalattan like godhaa, obboleeyyan keessaniif share godhaa. Akkasumas gaafii ta'es wantoota adda addaa qabdan gara koomentiidhaan na beeksisa. Hanga viidiyoolee biraatti wal arginutti nagaan naaf turaa isiniin jedha.